Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa. Wiirtuu miidiyaa irraa odeeffannoo waa'ee bakka fedhe seenee namoota dhuunfaatii hanga biyyattii kan basaasu Mosaad eenyudha? Kaayyoon isaa maali kan jedhu irratti odeeffannoo arganne isinitti himnaa. An Sooniyaa Mohammad hanga xumuraatti nu faana tura. Dho'iinsa xixiqqaa kumaatamaan lakkaa'aman garuu hedduu balaafamaa ta'e kan tibbana Libaanos keessatti lubbuu nama hedduu galaafate duuba harki Israa'el akka jiru ni amanama. Sababni isaas ammoo addunyaa kana irratti kan haleellaa walxaxaa fi qindaa'aa akkasii raawwatu dhaabbata basaasaa Israa'el yoo ta'e malee kan biraa waan hin yaadamneefidha. Dho'iinsi sun irra caalaa kan kaayyeffate Hezbollaa kan Iraaniin deeggaramanii fi hoggantoota fi miseensota isaa Israa'el adamsee ajjeesuu barbaadu irratti yoo ta'u, dho'iinsi kun meeshaalee qunnamtiitiin kan raawwatamedha. Haleellaa fi tarkaanfiin akkasii kun ammoo taateewwan kanaan dura hin baramnee fi dhaabbata basaasaa Israa'el Mosaadiin ala kan hin yaadamnedha. Biyyoota baha giddu galeessaa keessatti diina baay'ee kan qabdu Israa'el biyyoonni naannoo ishee jiran ifatti yoo waraana itti banuu baatanillee carraa argatan hundaan gareewwan hidhattoota baha giddu galeessaa keessa socho'an Israa'el irratti kaasuurraa duubatti jedhanii hin beekan. Kanaafis biyyattiin dhaabbata basaasaa cimaa hundeeffachuun gola tokko tokko biyyootaa seentee hanga sakatta'uutti darbees haleellaa fi tarkaanfii ajjeechaa fudhachuu hojii ishee idilee godhatte jirti. Hojii kana hundaa keessatti taatoo cimtuu ta'uun kan tajaajiltuu fi itti gaafatamummaa hundaa qabu dhaabbata basaasaa Israa'el Mosaadiin. Dhaabbanni basaasaa kun humna waraana Israa'elii gadi kan hin taane nageenya biyyattii eeguu keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Mosaad yoom hundeeffame? Humni isaas hangamii? Maaliif dhaabbata addunyaa guutuu keessattuu baha giddu galeessaa keessatti akkaan sodaatamaa ta'e? Israa'el waliin kan uumame Mosaad, dhaabbatni basaasaa addunyaa Mosaad jedhamuun beekamu kun kan hundeeffame Israa'el akka biyyaatti baha giddu galeessaatti erga hundeeffamtee ji'oota muraasa booda akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1949tti ture. Mosaad ifatti ejensii basaasaa fi ergama addaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, kutaa basaasa waraana Yahudotaa Hagaanaa irratti hundaa'uun hoogganaa Israa'el yeroo sanaa Deevid Ben Guriyooniin hundeeffame. Kaayyoon ijoo dhaabbata basaasaa kun odeeffannoo funaanuu, sodaa fashaleessuu akkasumas nageenya Israa'elii fi saba Yahudotaa mirkaneessuu ta'uu weebsaayitiin dhaabbatichaa kan mul'isudha. Kana galmaan gahuuf Mosaad miseensota filatamoo kanneen icciitiidhaan ija jabinaa fi basaasummaan biyyoota alaa keessatti hojii dhoksaa raawwachuu danda'an akka qabutu eerama. Mosaad irree cimaa basaasaa Israa'el addunyaa irratti beekamaa ta'us garuu biyyattiin dhaabbata nageenyaa kana qofaa miti kan isheen qabdu. Mosaad ergamaa idil addunyaa kan raawwatu yoo ta'u, waajjirri Shin Bet jedhamu ammoo addatti dhimma nageenya Israa'el irratti hojjeta. Kana malees qaamni basaasaa Amaanaa jedhamu dhimmoota garee tika waraanaa irratti basaasa. Miseensonni Mosaadii fi sochiin isaa hundi dhoksaa kan turan yoo ta'u, hanga bara faranjootaa bara 1990tti eenyummaan namoota dhaabbatichaa gaggeessanii ifatti hin beekamu ture. Boodarraa garuu eenyummaan gaggeessitoota dhaabbatichaa miidiyaa irratti waan ifa ta'eef addunyatu beeka. Dhaabbileen waraanaa fi nageenyaa olaanoo Israa'el biroo irraa haala adda ta'een hoogganaan Mosaad hayyamaa mootummaa yookaan qaama olaanaa biyyattii irraa osoo hin barbaachisin kallattiin muummicha ministeeraatiin kan muudamu. Faallaa kanaa
hoogganaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Israa'el akkasumas qondaaltonni Shin Bet mana maree biyyaalessaatiin raggaasifamu. Mosaad akkamiin beekamuu danda'e? Hundeeffamaa Israa'el duras ta'ee booda hojiiwwan icciitii fi walxaxaa ta'an kanneen nageenya Yahuudotaaf balaa ta'an akkasumallee nageenya biyyattii irratti xiyyeeffatan akka ba'an gochuu qofa osoo hin taane hojii basaasummaan addunyaa irratti akka dubbatamu taasisee jira. Dhaabbatichi qondaala waraanaa dhumaatii Yahuudota hedduuf sababa kan ta'e fi barbaadamaa ture Naazii Adolf Ekman Arjentiinaa bakka waggootaaf dhokatee ture keessaa baasuun murtiif kan dhiyeesse duula dhokataa miseensota Mosaadiiti. Dorgommii Olompikii Jarman Muunik keessatti gaggeeffame irratti atileetonni Israa'el ukkaamsanii ajjeesuu keessaa harka qabu kan jedhaman yoo xiqqaate miseensonni garee Filisxeem 7 biyyoota Awurooppaa adda addaa keessatti adamsitee tokkoon tokkoon dhabamsiiftee turte. Kana malees maqaan Mosaad kan kaafamu hooggantoota gareewwan hidhattoota Filisxeemii fi bahaa giddugaleessaa biroo kanneen erga hundeeffamee kaasee diina Israa'el ijoo ta'anii ilaalaman irratti raawwatameen walqabateeti. Hojiiwwan kunneen kan walxaxaa ta'an naannoo Israa'eliin ala Awurooppaa baha giddugaleessaa fi Afrikaa keessatti raawwatamuu isaati. Akkasumas mootummaa Israa'elis ta'ee dhaabbileen basaasaa kun tarkaanfiiwwan fudhataman ilaalchisee wayitaa dhimmicha irratti mirkaneesses ta'ee mormii kenne hin mul'atu. Ejensiin basaasaa biyyoota biroo kanneen Mosaad Israa'el waliin walgitan CIA Ameerikaa fi MI6 United Kingdom yoo ta'an garuu aangoo mootummaan biyyattii kenneef kan lamaaniyyuu caalaa bal'aadha jedha riippoortarri dhimma nageenya BBC Frank Gardner. Haala kanaan CIA fi MI6 irraa adda ta'ee Mosaad basaasummaa idil addunyaa fi hojii dhoksaa isheetiin alatti biyyattiif gahee dippiloomaasii olaanaa taphata. Keessattuu hariiroo Israa'el biyyoota musliimaa waliin qabdu fooyyessuuf waggoota darban keessa tattaaffii taasifamaa ture keessatti gahee dhaabbatichi qabu eeramee jira. Akka hayyuun siyaasaa Israa'el Daaniyaatoom jedhutti hariiroo Israa'el Morookoo fi biyyoota kaaba Afrikaa biroo waliin qabdu fooyyessuuf carraaqqiin taasifamu Mosaadiin hoogganameeti jedhan. Basaasa, shiraa fi ajjeechaa baajataa mootummaa Israa'el waggatti tilmaamaa doolaara biliyoona 3 ramaduu fi yeroo ammaa hojjettoota 7,000 ta'an akka qabu kan tilmaamu Mosaad gahumsa hojii tikaa fi basaasaa irratti qabu CIA Ameerikaatti aanee dhaabbata basaasaa addunyaa isa lammaffaadha. Miseensota 80 hojii isaa kan eegale Mosaad haala ajaa'ibsiisaa ta'een ergama cimaa raawwachuu isaatiin dinqisiifannaa Israa'eloota biratti kan argate yoo ta'u ergamoonnii fi seenaan garee kanaa hedduun gara kitaabaa fi fiilmiitti jijjiiramanii jiru. Kana malees fiilmiiwwan basaasaa fi kitaabonni Mosaad irratti hundaa'an hedduun hojjetamanii jiru. Mosaad namoota dhuunfaa fi garee qofa osoo hin taane biyyoota irratti illee ni xiyyeeffata.
keessattuu biyyoota Arabaa Israa'el marsanii jiran keessatti sochiiwwan yaaddeessoo ta'an hordofuun yoo barbaachisaa ta'es tarkaanfii fudhachuun maqaa isaa ka'ama. Haala kanaan eega waggoota kurnan darban muraasa keessatti dhaabbatichi biyyoota ollaa Israa'el wajjin wal dhabdee qaban jedhaman keessatti hojii basaasummaa adda addaa raawwatee jira. Biyyattii keessatti hooggantoota gareewwan Israa'el shororkeessaa jettee waamtu irratti ajjeechaa raawwachuu, dhaabbilee saayinsawaa fi waraana isaanii akka gufatan shira xaxu, saba yookaan garee siyaasa mootummaa mormu waliin hariiroo uumame daba hojjechuu dabalatee dantaa fi nageenya Israa'el eeguuf hojiiwwan adda addaa raawwatee jira. Bakka dandeenyu hundatti hiriyoota horachuuf yaalla kan jedhu miseensi Mosaad duraanii Eliyaas Saafriyaan humnoota Kurdoota Iraaq Saadaam Huseen lolaan deeggaruuf hojjechaa akka turan waggoota dura BBC'tti himee ture. Daayirektarri duraanii Mosaad Yoosii Kochii waggaa 3 dura ajjechaa fi malaamaltummaa ilaalchisuun dhaabbatichi bara 2018tti sanadoota sagantaa niwukilaraa Iraan waliin wal qabatan lakkaa'aman hatuu duuba Mosaad akka ture amanee jira. Dabalataanis haleellaa saayibarii wiirtuu niwukilaraa Iraan Naataanzii jedhamu irratti raawwatame akkasumas ajjechaa saayintistii niwukilaraa biyyattii keessatti adda duree Mohsin Fakhrizadeh irratti bara 2020tti raawwatame keessaa qondaaltonni Mosaad akka harka keessaa qaban daayirektarichi eeree jira. Amma immoo mootummaan Iraan ajjechaa dhiyeenya kana hoogganaa Hamaas Ismaa'eel Haniyee magaalaa guddoo Teehiraan keessatti raawwatameef Mosaad himattus Israa'el garuu itti gaafatamummaa hin fudhanne. Haleellaa kanaa fi kanneen biroo kanaan dura raawwataman irratti hundaa'uun haleellaa tibbana Liibaanos keessatti meeshaaleen qunnamtii kumaatamaan lakkaa'aman karaa adda ta'een dhodhoosuun waliin maqaan Mosaad hedduu biratti ka'aa jira. Mosaad wanti isa daangessu kan hin jirre nageenyaa fi faayidaa Israa'el bu'uura godhachuun aangoo daangaa hin qabne isaaf kenname fayyadamuun Mosaad tarkaanfii inni biyyoota garaagaraa keessatti fudhatu mootummaa biyyattii irratti dhiibbaan dippiloomaasii akka jiraatuu fi akka abaaramullee taasisee jira. Kun ammoo hariiroo biyyoota waliin qabu akka badaa ta'u taasisa. Fakkeenyaaf beekamtii aanga'oota Arjantiinaa malee qondaala waraanaa Naazii Adolf Ekman biyyattii keessaa akka baafamu taasisuun Israa'eliif biyya Ameerikaa kibbaa kana gidduutti atakaroo dippiloomaasii uumee ture. Mosaad Olompikii Muunik ajjechaa atileetota Israa'el haloo ba'uuf duulaa gaggeesseen hojjetaa hoteelaa tokko dogongoraan miseensa garee Filisxeem jechuun Noorwee keessatti ajjeefamuu isaatiin hariiroo Israa'el biyyoota warra lixaa waliin qabdu irratti rakkoo uumee jira. Israa'el ifatti duula basaasaa fi tarkaanfii ergaa dhaabbata dhimma nageenyaa kooti jechuu fudhattee birootiinis biyyoonni dheekkamanis akkasumas mormii qaban ibsanis Mosaad garuu kaayyoo itti kenname raawwachuu irraa duubatti hin jenne. Dabalataanis tarkaanfiiwwan isaa mormii fi dheekkamsa gosa kamiyyuu hordofsiisuuyyuu bu'aan isaa faayidaa Israa'elotaa fi Yahudotaa akkasumas nageenya isaanii waan eegsisuuf hedduu xiyyeeffannaan itti hin kennamne. Bu'aan isaa adeemsa isaanii murteessaa akkuma jedhamu haala kamiinuyyuu ta'uu taanaan bu'aa kamiyyuu fiduun galma ijoo Mosaadiidha. Mosaad humni daangessu akka hin jirre kan dubbatu lammiin Israa'el Yoosii Meelman hanga qarqara samiitti deemuu danda'a jechuun BBC'f ibsa. Itti dabaluun Mosaad biyya michoota ta'an yoo tuqe daangaa bulchiinsa isaanii keessatti yakka yoo raawwate yookaan seera idil addunyaa
yookaan ammoo kan biyyaalessaa yoo cabse nageenya Israa'el eegsisuuf akka ta'etti amanama jedha. Kitaaba waa'ee Mossad ibsu irratti Spy of the Holocaust jedhamu kan barreesse Yoosiin akka jedhutti dhaabbanni basaasaa kun gocha biyyootaa fi mootummoota dheekkamsiisuu daangaa bulchiinsa isaanii keessatti raawwatus biyyoonni kunneen dhimmicha cimsanii itti hin fufan. Sababa dhumaatii sanyii Ayuudotaa Naaziin raawwateen gaddi uumamee fi Israa'el biyya xiqqoo waan taateef tarkaanfiin Mossad daangaa hin qabne hedduu itti gaafatamummaa osoo hin qaqqabsiisin achumaan hafa jedham. Haa ta'u malee duulaawwan Mossad murtaa'aniin alatti dhoo'insaawwan Libaanos ajjeechaa hoogganaa Hamaas Iraan dabalatee opereeshinii gurguddoo dhaabbata basaasaa Israa'eliin hanga bara kanaatti raawwataman ilaalchisee aanga'oonni Israa'el mirkaneessus ta'ee waakkachuuf hayyamamoo miti. Kanaaf ogeessonni nageenyaa akkasumas qaamoleen miidhaan irra gahe Israa'elii fi Mossadiin itti gaafatamoo taasisurraa taateewwan mudatan akkasumaan irra dibanii darbuu filatu. Kabajamoo daawwattoota wiirtuu miidiyaa waa'ee Mossad maalidha jedhu hanga tokko hubattanii jirtu jennee abdanna. Kan isiniif dhiyeessaa turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Turtii gaarii.